ጠላት ዲያብሎስ ባፈረበት እኛ የአዳም ልጆች ነፃነታችን በታወጀልን በከበርንበት በትምህርተ መስቀል አምሳያ ፊታችንና መላ ገጻችንና ማስተባለን ከያለንበት ሆነን ድምጻችንን ከፍ አድርገን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከነልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀየተኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ አሜን። በቅድሚያ ክቡር አባታችን ቀሲስ ሙላቱ አየለ እዚህ ታላቁ ደብር አስተዳዳሪ፣ በመፍራትና በመንቀጥቀጥ በመንበሩ ፊት የምትቆሙ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አይንተ እግዚአብሔር አባቶቼ ካህናት፣ ለተልእኮ ምስጢር የምትፋጠኑ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼና ወንድሞቼ እንዲሁም ደግሞ የመንግሥተ ሰማያት ምሳሌ የሆናችሁ ሕፃናት በኃያሉ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም የሰላምታ ቃል ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሜን። ቸርነቱ ያላለቀ አምላካችን አጥቷል ጎሎበታል ብሎ ከቤቱ ሳያስቀረን መሐሪ ነው በምህረቱ፣ ይቅር ባይ ነው በይቅርታው፣ ሁሉን ቻይ ነው በሁሉን ቻይነቱ፣ በፍቅሩ ስቦ በረድኤት አቅርቦ በአሁኑ ሰዓት በቤቱ የሰበሰበን የእኛም አምላክ የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን። እልል ብላችሁ አመስግኑ። አምላክን ጠርተን የማትለይ እናቱ እናታችን የማክሰኞ እርሻ የኖህ መርከብ የሴም ድንኳን የያዕቆብ መሰላል የጌዲዮን ጸምር የኤልሳ ደመና ታቦተ ጽዮን የሐዋርያት ስብከት የሰላም እናት የሆነች የደስታ መፍለቂያ መዝገበ ሕይወት የሆነች አምላክ ድንግል ማርያም ስሟ እንደ ልጇ ይክበር ይመስገን። አመስግኑ። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካም ፍቃድ ካህኑ በቅዳሴው መካከል ላይ ካነበቡልን ወንጌል መካከል አንስተን እግዚአብሔርን ቃል እንነጋገራለን። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 44 ላይ ጸንታችሁ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ የሚል የእግዚአብሔርን ቃል እናገኛለን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችንም ድምጻችንን ከፍ አድርገን አብረን እንናገር። ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። አይሰማ? ምን ብላችሁ ኑሩ? ወንጌለ ማቴዎስ ብቁና ድግደም አፍር ለኮንሳ ፍርተም አፍር ጉባረቲ ቆጳቲ ጅራዳ ጀተ ጀዱን ያርገና ያሰባዋ ቀዮ እጋ ብቲ ጀተ ከና ሙጫነማ ዱዋር ገረ ጅሬኛት ዱከና ገረ ይፋት ችቡራ ገረ ቀጀሉማት ገረ ቁልቁልናት ከንዴብሴ ፈይሳ አዱኛ ጎፍታፊ ፈይሳ አዱኛ ከንዴ ጎፍታፍ ቆርቻ አዱኛ ኢየሱስ ክርስቶስን እጋ ጀተ ከናሞ ከኑር በሬሴ ወንጌሎታ አፍረን ኬሳ ቶኮ ከንተይ ቁልቁሉ ማቴዎስ ማቴዎስ ጀቹን ዋቀዮን ከን ፊለሜ ዋቀዮን ከን ጃለተሜ ዋቀዮን ከን ዋመመ የቹን መጋላ ቅብረናሆሚን ኬሰቲ ከነለቴ ሁጂን ሳ ጀልቀባ ቀረጠ ሁናኑ ከንተይ ዋቀዮን ጎፍተን ኬኛ እርገይሰ ዋሜን ቦዳ እርገይሰ ፊለቴን ቦዳ ቀረጠ ሁናኑራ ነሞታ ቡርጃጃኒ አዱኛ ኬሰተፈ namoota waaqayyoon yaadan namoota waaqayyoon irraan fatan isaanna funaani jedhee waaqayyoon gooftan keenya maqaa isaa Leewwii jedhamu irraa Maatiyos jedhee erga isa waameen booda qulqulluun Maatiyos egaa boqonnaa 24 lakkoofsa 44 gubbaa irratti qophaatii jiraadhaa jedhee dubbate. Haasawaa waaqayyoo ilaala. Maaliif qophaa jedhee yoo jennee ilaallu yeroo dhufaatii kun hin beekamu. guyyaa dhufee ganama dhufee galgala dhufee waan hin beekne isinuu qophaatii jiraadhaa. yeroon waamicha koo hin beekamu. namni qophaa eeggatu garuu waamichi waaqayyoo yoomuu yoo itti dhufe sodaa tokko malee gara waaqayyo isaatti deema. yoo deemellee ibidda hin argu. mootummaa waaqayyoo dhaala jiraataa bara baraa ta'a. namni hambeenya irraa fagaata. namni gaarummaadhaan deddeebi'e mootummaa waaqayyoo dhaala waan ta'eef qophaatii jiraadhaa jedhe haasaba waaqayyo.
qophaa'aa jiraadhaa. Qophoofnee jiraachuudhaaf maaltu nu barbaachisa yoo jennu maaliif qophoofna? Qophaa'uun maaliif barbaachise? Silaayyuu Waaqayyo abbaan keenya qophaa'aa jiraadhaa jedheera waan ta'eef, waan nu barsiiseef, waan nu gorseef qophoofnee jiraachuun maaliif nu barbaachise? Yaa saba Waaqayyo, isa tokkoffaa irratti qophoofnee jiraachuun maaliif nu barbaachise kan jedhuuf, mushurrichi yennaa dhufu isa waliin mootummaa isaa dhaaluudhaaf, isa waliin gara mana isaatti ol galuudhaaf. Egaa akkas jedhee lafa godhe yaa saba Waaqayyo, wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 10 gubbaa irratti namoonni 10 jiruuyyuu ture. Namoota 10 kana keessaa dubartoota 10 turanii, isaan keessaa 5 qophaa'anii dhufaatii mushurrichaa eeggachaa turanii, amantaadhaan cimanii, hojii gaarii hojjetanii, hammeenya irraa fagaatanii, gaarummaadhaan qophaa'anii eeganii. Isaan dubartoonni 5 ammootu homaa hin qophoofne harka duwwaa ta'anii eeganii. Yennaa mushurrichi dhufu, yennaa Kiristoos dhufu, balbala isaa yoo banee isaan laalu, dubartoonni 5 duwwaan amantaa cimaadhaan kan dhaabbatan, zayita kan qaban, ibsaa kan qaban, duungoo kan qaban, isaan kanneen duungoo fi ibsaadhaan kan fakkeeffame amantaa dhugaa ta'e kan qaban dubartoonni 5 sunniin misirroo waliin, mushurricha waliin gara mana isaatti ol seenanii, gara mootummaa Waaqayyootti seenanii. Kan hin qophoofne 5 sunniin garuuyyuu kan qabdan kanarraa nuuf kennaadha jedhanii warroota qophaa'an sana gaafatanii, lakki nu kan qabanne ofii keenya duwwaadha jedhanii deebisaniif jedha. Namni hunduu lubbuu isaatiif itti gaafatamaan ofii isaa duwwaadha. Iyya intalaa haatiif nageechu, hiriyyaan hin naga'u. Lubbuu keenyaaf itti gaafatamaan nuuma waan taaneef qophoofnee eegudha. Kanaan yoo dubartoonni qophaa'an kunii akkanatti hin jedhan, kan hin qophoofne kunniin ammootu gara magaalaa deeman jedha. Laala zayita bitachuudhaaf, ibsaa bitachuudhaaf dursanii qophaa'uudha malee erga du'aniin booda qophaa'uun hin jiru. Erga du'aniin booda gaaffii galuun hin jiru. Erga du'aniin booda dhiifamanaaf godhi jechuun hin jiru. Hammeenya raawwannee waammamna taanaan ibidda bara baraatti darbatamna. Yaa saba Waaqayyo hubadhaa. Kanaafiyyuu isaan kuuwwan isaanii ibsaa bitatanii yoo deebi'an jedha. Laala gaaffii galanii yoo deebi'an, namoota ittiin wal lolan dhiifama gaafatanii yoo deebi'an, balballi cufameera. Balballi itti cufamee waan godhan dhabanii ni ari'aman, mootummaa Waaqayyo keessa ni ba'an. Maaliif? Waan hin qophoofneef. Waaqayyo illee kanaaf hidhata. Akka dubartoota 5 amantaadhaan cimanii qophaa'anii sanaatitti isinis qophaa'aadha. Ergan dhufeen booda qophaa'uun hin danda'amu. Qophaa'uun dura namni hunduu gaafa Waaqayyoon isa waamu gatii hojii isaa qabatee ka'a. Kan dukkanaan hojjenne Waaqayyo ifaan nutti mul'isa. Dhoksaadhaan kan raawwanne ifaan ilaalla. Yoo cubbuu raawwannu, yoo hammeenya raawwannu Waaqayyo sodaachuu dhiifnee nama sodaanna. Yaa saba Waaqayyo, Waaqayyo garuu nu arga, nuti nama ilaalla, inni nu ilaalla. Yoo cubbuu hojjettu wangeela gubbaa irratti, yoo cubbuu hojjettu ati namni nan argine jettee hojjechuu dandeessaa. Margi lafa kanarra jiru sitti ragaa baay'ee ilaala. Guyyaas rakkoo kana, guyyaa lubbuun tee gara Waaqayyootti deemte, badiin har'a Waaqayyo nan argine, namni nan argine jettee ati raawwattu kuni biqiltoonni sitti ragu jedhe. Kanaaf qophaa'uun maaliif barbaachise kan jedhu mushurricha waliin gara mootummaa Waaqayyootti ol galuudhaaf ni barbaachise. Qophaa'uun maaliif barbaachise kan jedhuuf lammaffaa irratti gaaffii galuudhaaf qophaa'aadha jedhe. Egaa hundumti keessanuyyuu qophaa'atiin eegaadha. Mucaan namaa tokkichoo gaaffii gale jedhe. Ergamoota samii fuulduratti gammachuu guddaatu ta'a. Gaaffii galuudhaaf of qopheessaadha. Namni gaaffii galu mootummaa Waaqayyoo ni dhaala. Abboota keessan luboota kan qeessota bira deemati wanta raawwattan hunda itti himadhaadha. Isaan dildina waan ta'aniif Waaqayyoon waliin walitti hin araarsu. Kanaafuu gaaffii galuudhaaf
kan qophooftan ta'aadha. Uummanni Nanawwee jedhe wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 32 irratti yoo ilaallu uummanni Nanawwee badiitti dhufaa jiru jala kan darban, badiitti dhufaa jiru jala kan ba'an, du'a jala kan darban, hammeenya jala kan darban, gaabbiyoo kan immooyyuu deebi'uu guyyaa sadi'iitini. Yoonaas gara biyya kanaa deemee wangeela innaa barsiisu uummanni Nanawwee badiirraa deebi'an. Har'as jedhe ilaala kan Nanawwee kan Yoonaas caalu lafa isinii kaa'een jira. Ni barattu garuu gaabbiin galtanii, ni dhageessu garuu hin hubattanii, ni ilaaltu addaan hin baafattan jedhe. Ijji keenya ilaaluurraan hin guutu, gurri keenya dhaga'uurraan hin guutu. Kana waan ta'eefuyyuu Waaqayyoon gooftaan keenya akka uummata Nanawwee kanaa badiin biyya lafaa isinitti dhufaa jira. Kanaafuyyuu gaabbii galuuf qophaadhaa jedhe. Inni sadaffaan barumsi keenya isa dhumaa. Inni sadaffaan qophaa'uun maaliif barbaachise kan jedhuufiyyuu yeeyyiidhaan akka hin nyaatamneef qophaa'aadha jedhe ilaala. Namoonni hedduun isaanii ani Kiristoosidha jedhanii kan isin gowwoomsan, kan isin dogongorsan, amantaa qulqulleettii Ortodoksii keessaa kan isin baasuudhaaf ta'an hedduun isaanii naannawa keessan keessa jiru. Isin garuu isaanirraa adda ba'aadha. Yeeyyiidhaan fudhataminaadha jedhee Waaqayyo gooftaan keenya akka isaan hin fudhatamne qophaa'ota ta'aadha. Yeroo hundaa of hin dagatinaadha. Of hin irraanfatinaa. Dhufaatiin Waaqayyoo waan hin beekamneef isinuyyuu yeroo hundaa kan qophooftan ta'aadha. Kan amantan malee kan shakkitan hin ta'inaa jedhe ilaala. Baay'een keenya ni shakkina sagalee Waaqayyoo. Ni shakkina wanta hundaayyuu Waaqayyo garuuyyuu kan amantan malee kan shakkitan hin ta'inaadha. Yeroo hundumaayyuu qophaa'aatii Waaqayyoon eeggadhaadha. Guyyaan kan koo, guyyaan dhufaatii kan koo akka guyyaa hattuutiin ilaala. Hattuun yeroo akkamii balbala namaa cabsitee, yeroo akkamii kiisii namaa akka seentu abbichi osoo beeka ta'ee qophaa'ee deegayyuu qabeenyi isaa akka hin saamamneef, akka kiisii isaa keessa waa jalaa hin fudhatamneef qophaa'ee eegayyuu waan hin beekneef saamame namichi. Waan hin beekneef akkuma saamamu sana anis tasanan dhufaa. Guyyaan kan koo akka guyyaa hattuuti. Dhufuu kootiin duratti garuuyyuu qophaa'aatii eeggadhaadhaa jedhe. Inni biroo immoo iyyuu maaliif qophoofna hoo jennee nuti yaa kiristiyaanota qamadii qulqulluudha nuti. Waaqayyo nu qulqulleesseera. Cubbuurraa nu fageesseera. Kanaafiyyuu inkirdaadatti qamadii qulqulluu keessatti inkirdaadni yoo jiraate inkirdaadni suni kophaatti ho'amee ni gatamoo kan gara ibiddaatti darbatamu. Nutis immoo iyyuu qulqulluudha waan taaneef anabbaan keessan qulqulluu akka hin ta'e isinis qulqulluu ta'a akkuma jedhee inkirdaada akka hin taaneef qamadii qulqulluu keessatti inkirdaadni yoo gale wanta gubatuuf iyyuu inkirdaada akka hin taaneef qophaa'aadhaa keessaa fagaadhaadhaa qulqulluu ta'aadhaa. Namni qulqulluu mootummaa Waaqayyoon dhaala. Namni qulqulluun ibiddi san argatu. Namni qulqulluun wanta hunda ni argata jedhee Waaqayyo waan dubbateef iyyuu qulqulloofnee qophoofnee eegnee mootummaa Waaqayyo akka dhaalluuf Waaqayyo abbaan keenya fayyisaan addunyaa Yesuus Kiristoos ifamaa isaatiin nu haa yaadatu. Kan baranne kanarratti 30, 60, 100 buufnee dhaaltu mootummaas akka taanuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. ጠላት ዲያብሎስ ባፈረበት እኛ የአዳም ልጆች ነፃነታችን